Anche con mamma di ba, badani bari bayono da. Gama seratin waan jiru bal'inaan waan nama gammachiisullee jennee waan agarre sun baay'insaa laaluun nama tulfaata. Haa ta'u garuu dhugaa jiru sun lafa nuu kaa'ee achirraallee barumsa akka argattanii abdiin qaba. Ani gabaabseetuma ergaan dhaloota kanaaf guyyaan kun maali kan jedhuun waan gabaabaa tokko dubbadha. Akkuma jaallan duraa dubbatanii guyyaan goototaa kuni dheengaddaa jalqabu malee eenyummaa keenya eeguuf, daangaa keenya eeguuf, aadaa keenya tiksuu fi Oromoon kan kufuu jalqabe har'a miti. Barma Minilik nutti duulu sunirraa jalqabee warreen daangaa irratti kufan hedduu jechaadha. Warreen maqaan isaanii hin dhaamne hedduu jiran. Kanaaf guyyaa goototaa kana yeroo kabajnu seenaan magarbummaa jalatti kufne suniin wal qabatee warra kufan hundumaa yaadachuu qabna jechaadha. Atiin kana dhaloonni haaraan kun kana beekuun hedduu barbaachisa. Waa lama irratti dubbadha. Tokko yaadannoon kun maaliif barbaachise isa jedhu gabaabsee, lammata immoo yaadannoon nuti goonu kuniyyuu qaama qabsooti. Oromoon yaadannoodhaan qabsaa'aa jira kan jedhu gabaabsee dubbadha. Maaliif barbaachise? Waa wal nama falmisiisu miti. Jaallan ofii isaanii of kennanii, ofii isaanii du'anii, ofii isaanii dhabamanii nuti akka sabaatti akka jiraannu warra godhan kana yaadachuu barbaachisaadha. Akka sabaatti jiraachuu fi akka dhuunfaatti jiraachuu waan gar lama. Namni tokko akka sabaatti du'ee akka dhuunfaatti jiraachuu danda'a. Namni tokko akka sabaatti dhabamee akka dhuunfaatti jiraachuu danda'a. Waan isaan godhanii akka sabaatti akka nuti jiraannu nu godhani akka dhuunfaa qofa miti. Oromoon Oromoo ta'e akka jiraatu, Oromoon aadaa isaa, seenaa isaa, daangaa isaa at least kabachiisuullee yoo dadhabne daangaan sun sarara daangaa sunii sammuu keenya keessa jira. Bakka sun hin beekna. Kuni akka jiraatu kan godhame qabsoo warreen har'a yaaddannu kun itti kufaniin jechaadha. Kanaaf akka sabaatti akka jiraannu taasisanii kanaaf yaadachuun barbaachisaadha. Lammata maaltu nurra ga'e kan jedhu sun yaadachuutu qabsoo keenya keessatti fuuf barbaachisaadha. Reflection. Namni waan ta'e tokko yoo reflect godhe yeroo hunda waan keessa dabartan tokko yoo xiqqoo reflect gootanidha beektu maal keessa dabarre tas geenye, maaltu nurratti raawwate, akka hawaasaatti maal taane, akka uummataatti maal taane, akka sabaatti maal taane kan jedhu kan yaadachuu namatti. Inni kun qabsoo itti aanuuf illee akka nuti kaanu nu godha jechaadha. Kan biraa jaalleewwan qaqqaaliin lubbuu dhaban sun guyyaa kana qofa teenyee yaaddachuun ekeraa isaanii hin cibsitu. Guyyuma kana waan yaaddannuuf yookaan immoo guyyaa kana yaaddachuun aadaan waan ta'eef namni walitti dhufee guyyaa goototaatti baroo guyyaa jechuun suni isaaniif gahaa miti. Akka ekeraan isaanii boqottu yoo barbaadan waan isaan itti kufan sunis ol kaasanii haasa'uu, hojjechuu, qabsoo isaan jalqaban sun galmaan ga'uutu namarraa eegama. Yeroo sun ekeraan isaanii ciisuu danda'a. Ekeraan isaanii boqotuu danda'a. Kanaaf guyyaa kana yaadachuun barbaachisaadha jechaadha. Keessumaayyuu immoo guyyaa kana yaadachuun diinota keenyaanii waan isin nu gootan hin irraanfanne barri yaadachaa jirra. Warra kalees warra har'aatiinis. Yaadannoon warra gocha sukkanneessaa uummata Oromoo irratti dalage kana dabalatee warra har'allee dalagaa jiruun yaadannoo yeroo nuti goonu kana maaltu isaanitti mul'ata? Warreen kun waan nuti isaan irratti goonu hin daganne bar still yaadataa jiru. Jedhanii akka isaan yaadan Oromoon gocha sun hin daganne ta'uusaa karaatti mul'isu tokko jira. Qabsoo yaadannoo kana yoo kaafne namoonni diinoti har'aas haa ta'u diinonni darban yeroo siidaan Calanqoofaa yeroo sun badhaadhaaf biyya jedha kana caasirratti beeka. Yeroo siidaan aanolee fa'aa dhaabbatu namoota ala kanarratti olola gurguddaa oofaa turantu jiran. Maaliif barbaachise? Siidaan nuti goototaayyuu dhaabbachuunsaa mallattoo qabsoo ta'uusaa fi mallattoo mormii